harka kee kan sukkuumtuuf sitti bareeti moo? Maaltu? Kan sukkuumtuuf. Eeyyee na bareeti. Inni ollee haa ta'u. Kanas hin jedhu dhimma obboleessa keetiif firii sana akkam goote itti himtee? Eeyyeen itti himedha. Kanan itti himettu yeroo meeqan irra deddeebi'ee itti hime. Garuu inni na dhaga'uuf fedhan qabu. Maal akkan godhus hin beeku. Kunillee beekamaadha. Amma miira jaalalaa keessa waan jiruuf si dhaga'uu dhiisuu danda'a. Anis isuman jedhe. Garuu maal gochuu hin danda'a ree? Amma daftee waan tokko hin gootu taanaan garuu booddee sumatu wajjin rakkata. Maal abbaa koo akkan godhu wallaale. Waa'ee firii sirraas milkiirraas waan an dhaga'e hundumtuu waanuma wal fakkaataadha. Maarree wanti kun dhugaa ta'uusaa nama lamarraa akka dhageessetti hin himtu ati? Itti meera lamaan isaaniitiin iyyuu afuuftuu jedhiin naan jedhe. Maal? Egaa waan manni naan jedheen sitti hime natti hin gaddiin. Wanti gadi galuun kun na dursteeti jechuudha. Maal jettee? Homaayyuu hin jenne. Homaa? Sirriitti deebiseera. Harka rukutaa fi. Egaan wal dorgommiin keenya marsaa lammaffaa kan morkattoota gidduutti adeemsifamaa jiru akkuma argaa jirtan kanadha. Dorgomtoonni hundumtuu kokkeetti wal qabuudhaan wal morkachaa jiru. Barattoonni 8 gaaffiiwwan gaafataman 5 keessaa hunduma isaa deebisanii jiru. Gaaffii dabalataa adda baasuuf gaafataman keessaas gaaffii 6ffaa sirriitti deebisaniiru. Amma warreen hafan hiree, jiituu fi gumii qofadha. Haaluma kanaan yoo isaanis gaaffii kana deebisan gara gaaffii 7ffaatti kan dabalu ta'a. Amma dabareen kan gumiiti. Gumii qophoofte? Baay'ee gaariidha. Sakandii 20 qabda. Gaaffichis akkas jedha. Magaalaan guddoo Jibuutii jedhama. Kana jechuun magaalaan biyyattiis Jibuutii jedhama jechuudha. Kanaaf biyyoota akka Jibuutii magaalaan guddoo fi maqaan biyyattii maqaa tokkoon waamamtu sadii natti himi. Kuni gaaffii salphaadha. Wal dorgommiin keenya cimaadhaan jedhamne moo? Callisiitii waan gaafatamte deebisi. Moonaakoo, Meeksikoo fi Singaapoor warran gaafatame sadiin deebiseera. Akkasumas Andooraa, Luksembargii fi Saampaadoor fedha koodhaan itti dabaleera. Warreen amma 6 isaanii awwaame kun magaalaa guddoo biyyaa soora ta'anii warra biyyas ta'anidha. Sirriitti deebiseera. Wal dorgommichi akka inni jedhe salphaa ta'e yoo hin taane wal dorgommii marsaa jalqabaa waan ta'eef. Akka salphaa ta'etti ittiin fufu jechuudha. Amma kallattumaan gara morkattoon ta'anitti itti dabarra. Hiree qophoofte? Eeyyee. Mammaaksi tokkoon siif eegala. Ati immoo hin xumurta jechuudha. Mammaaksichis akkas jedha. Wallaalaan haarriini. Beekaan guduruun. Sirriitti deebisteetti haamila kennaafi. Amma kallattumaan gara boontuutti darbina. Biyyoota Awurooppaa keessaa biyyi halluun alaabaa isaanii wal duraa duubaan gurraacha, keelloo fi diimaa ta'e biyya kami? Beeleruus. Irra deebi'i yaali. Jarman. Jarman miti. Halluun isaanii tokko ta'uyyuu kan Jarman qarqara irratti argama. Horizontaalidha. Garuu gaaffichi halluun isaanii gubbaarraa gara gadiitti gurraacha, keelloo fi diimaa kan ta'e yookiin vertikaal kan ta'e kan biyya kamiiti kan jedhudha. Austraaliyaa. Miti. Ayirlaand. Ayirlaand miti. Yeroon kee dhumeera dhiifama. Deebiin isaa Beeljeemidha. Egaa dorgommii keenya keessatti barattoonni 2 hin gaggeeffamu kan jenne keessaa boontuun ishee tokkodha. Egaa dorgommiin keenya marsaa jalqabaa akkuma itti fufetti jira. Kanaafuu boqonnaa fudhannee walitti deebina. Gammee maal taati maaliif waan taate nutti himtu?
Isinitti meera bara. Oduu ati qindeessitee nutti hin ta'e waan nuti tolee jennee amannee fudhannu sitti fakkaata? Oduu maaliin qindeessee isinitti himu? Ani barreessaa miti oduu toora naqee seenaan jirre hoomee kanan isinitti himu. Hinqoosiin gammee. Mee nutti himi? Nu caala nama sitti dhiyaatu qabdaa? Kan nu ittiin himanne eenyutti himachuufi? Maal taatan? Maaliif nan dhageessan isinitti meera bara? Akkasii? Eeyyee gulantaa mana harraan kufe kanuma kanarra na dhiisa. Ilaala miiqoosaa warra sooressaa kan. Ilaa hiriiko manni isaanii gamoodha mitiire achi darbi sadaffaarra gaafa gadi bu'u kufeetis ta'uu danda'a. Ani kanan jedhu gamme maaliif liiftiin galchitan mana keessanitti? Naman kofalchiisu. Maal taate gamme? Dorgommicha akkamittiin ilaalta? Namatti tolas nama dhiphisas. Akka? Maal jechuudha tokko isaa filadhu malee yaada waliif faallaalama. Jechuun akka dorgommiitti yoo ilaalte namatti tola. Garuu immoo barattoota urjii ta'an qofadha kan inni hirmaachise. Kun immoo nama dhiphisa. Ani bar waan isaan gaafataman keessaa gaaffiima tokkollee hin beeku. Kun marsaa jalqabaati bara. Kana jechuun immoo gaaffiiwwan sasalphaadha jechuudha. Gaafa kana caalaa ulfaachaa deemu isa marsaa lammaffaatti immoo maal jettare? Isa miti kan naannaa ajaa'ibu. Obboleessi keessunoo hamilee barsiisotaaf maaliif of hin eeggatu? Akkam? Gaaffiiwwan hundumaa deebisa. Saniyyuu immoo salphaadha jedhee itti kolfaa deebisa bara. Garuu immoo isaan gaaffiin sun isaan madaala jedhanitti yaadaniiti kan isaan baasan. Yeroo afaan guutee salphaadha jedhu nama hin qaanessu? Isa dhiisi. Innillee nagaa natti hin fakkaatu. Dhugaa kooti. Waan an qoosu sitti hin fakkaatin. Yeroon taa'ee yaadu sammuun isaa kun waan seeraan hojjetaa jiru iyyuu natti hin fakkaatu. Maaliif natti himtu gamme? Na dhiphiste bara. Maaltu ta'e? Eenyutu akkasi godhe? Homaan taaneen siin jedhee bara. Utuu akka isaati jirtu homaan taane naan jetta? Ani kanan jedhu dhuguma gadditeeftuma akka imimmaan naacha sana fakkeessaa jirta ammaati. Akkamittan fakkeessa? Gammeedha bara. Osoo waan barbaade ta'e iyyuu gammee irratti qoosus ta'e fakkeessuu hin danda'u. Egaa gulantaa mana isaaniitirraa kufe. Akkuma bartee moodeemii tokko kaffaliitii reebsisi. Beektaa waa'een gammee kun homaa naaf liqimfamu. Akkamittiin? Namni wayii waan isa reebee natti fakkaata. Anuun beeku garuu keessi koo akkasitti natti dhaga'amu. Shakkiin koo garuu dhugaa taanaan waan kana kan gochuu danda'u giiftii qofaadha. Nama biraa ta'uu hin danda'u. Akkas jechuun giiftiitu gammee reebee? Isheen humna amma kanaa ga'u eessaa fidde? Akkuma mala ishee namaaf kaffaltee reebsistee ni ta'a malee. Ilaa bareedduu ko. Dhugaa jiru osoo hin beekiin lafa duwwaatti illee namaan akkas jechuun sirrii miti. Lafaa kee miti kanan akkas jedhe. Qilleensarraa kaateetii ree kanatti akkas naan jette. Gurmu hinqoosiin dhugaa kun jechaa jira. Akkuma mala ishee akka milkii irratti gootee sarrattis gooteetu ta'a. Dhiisi firii ko. Egaa kun tilmaama kooti. Namni tokko sababa yakka hojjeteef ammas yeroo biraa yoo yakkisuun irra deebi'ee hojjetame namoo sanatti ammas kana godhe jechuu mitiin firii ko. Akkas ta'a jetteeti? Eeyyeen namni tokko yoo balleesse ammas irra deebi'ee balleesse jechuu miti. Kun bar carra dhabdummaa ta'ee haalonni tokko walirra bu'uu danda'u. Yookiin immoo namni biraatti yaadee bar nama kana yakkuuf akkas gochuu danda'a. Sana booda namtichi yakka keessaa hin qabneef irra deebi'ee yakkamaa ta'a. Akkuma tamma yaadaa jirtu kanaa jechuudha. Ta'uu danda'a. Yoo malaphee kee irra taa'ellee ittuma liqimsi bareedduu. Waldorgommii keenya marsaa jalqabaatti boqonnaa booda ammatti deebinee jirra. Dorgomtoonni asitti argitan kun isaan qaxaleewwanii fi hayyuu keenya kan ta'anidha. Garuu kanas ta'ee kun dorgommii waan ta'eef gara marsaa taanutti darbuuf barataa tokko hir'isuun dirqama keenya ta'a. Qophooftaniittu? Baay'ee gaariidha. Amma kallattumaan gara giiftiitti darbina. Giiftii qophooftee? Gaafichis akkas jedha. Pilaaneetii yookiin awwaa irratti pilaaneetonni sirna aduurra darbee pilaaneetonni xixiqqoon biiftuutti marsanii jiran jiru. Maqaawwan astiroonoomota kana. Astiroodoyis. Sirriidha. Turaa. Gaafichi isa miti kaa nan xumursisne waan ta'eef.
Maqaan isaa asteroidiis ta'us asteroidiisiiwwan kunneen eessatti argamu kan jedhudha gaafichi. Marsiidhaa fi Jupitariin gidduutti kaa. Sirriitti deebifteetti. Harka rukutaaf. Sirriidha. Maarsii fi Jupitarii gidduutti argamu. Amma kallattumaan gara Boonaatti darbina. Boonaa, suushiin nyaata aadaa biyya kamiiti? Kan biyya Chaayinaati. Lakki. Kan Jaappaan. Miti. Kan biyya Chaayinaa moo kan Jaappaan? Tokkotti murteessiitii deebisi. Sakandii 9 qofa qabda. 6 5 4 3 Jaappaan. Eeyyeen sirriitti deebiseera. Suushiin nyaata aadaa Jaappaanidha. Waan ta'e walitti immoo kanaan. Garuu si gammachiisuuf si gammachiisuu dhiisuu isaan beeku. Maalidha? Obboleettiin koo wal'aansa argatteetti. Jiitu. Garuu immoo kanaan sodaadhe kana ture. Kan obboleettii koo naaf yaalchisiise jiitudha. Akkas jechuu barbaade miti. Kanaaf waadaa siif galee akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Dhiirri kamillee gaaddidduu ishee irra kan ejjenneef waadaa siif galeera. Ani immoo akkamittiin nan dogoggorare. Tole galatoo. Egaa obboleettii koo akka isheen naaf yaalchisiiste akka nama biraarraan dhageenya jedheen ofii kootiin sitti. Si mufachiisneef ni garuu. Jiitu. Dorgomtoonni hunduu gaaffiiwwan 3 isaaniif dhiyaate sirriitti deebisaniiru. Warreen gaafataman keessaas hiree, giiftii, gumii fi boonaan sirriitti deebisaniiru. Amma immoo milkii, jiituu fi fedhiitu hafa. Kallattumaan gara milkiitti dabarra. Warqeen afaan Ingiliffaatiin gooldi jedhama. Simbooliin isaa yookiin mallattoon halluu keemikaala isaa AU'dha. Maaliif? Walfakkeenyi gooldii fi AU gidduu jiru maali? AU'n kan dhufe afaan laatiniirraati. AU jechuun Oroom jechuudha. Oroomii waan ta'eefidha. Argateera. Harka rukutaafi. Amma kallattumaan gara jiitutti dabarra. Jiitu, ati carra qabeettiidha. Gaaffii dhugaa yookiin soba jechuun deebistuutu si qaqqabe. Sirriitti na qalbeeffadhu. Gaafichis akkas jedha. Lukkuu kormaan abjuu ni arga jedhama. Dhugaa moo soba? Dhugaadha. Deebii kanatti amantaa? Yeroo yaaddu waan qabduuf sirriitti yaadi. Eeyyin sirriittan itti amana. Akka saayinsii qorannoo ibsutti lukkuun kormaa abjoochuu ni danda'a. Gaafichi deebi'eera. Deebichi dhugaadha. Lukkuun kormaan abjuu ni arga. Lukkuuwwan ilaalchisee dhugaawwan nuti hin beekne baay'een ni jiru. Lukkuun tokko dandeettii waa yaadachuu fi namoota 100 keessaa sirriitti adda baasee beekuu qaba jechuudha. Kana malees lukkuun kormaa dandeettii rakkoo furuu qaba jechuudha. Haayi lukkuu. Kanan jedhu amma malli tokko naaf dhufeera. Jiitu. Maarri karaa salphaatti ittiin jiituu argattu jechuudha. Maalidha natti? Amalli ollaa dhibaa garaan abbaa dhibaa jedhama mitiire. Maal jechuudha? Jiituun maallaqa irraa hafuu qabaattee miti kan obboleettii koo naaf yaalchiste. Inni biraan immoo miira rakkataa gargaarus ta'e miira namaaf gaddu qabaattee miti. Maaliif hiree? Jiituun ana booji'uu qofaafidha kan isheen kana goote. Kanaaf mala isheen fayyadamte kana fayyadamtee atis maaliif carraa kanatti hin fayyadamtu? Akkam godhe? Wal dorgommiin gaaffiif deebii sun akka eegale dhageessite miti. Kanaan wal qabsiisee yaada tokko naa dhufe. Maarree yaadichi maalidha?
Fedhiin yoo gaafii kana deebise hundumti keessa walqixa waan taataniif adda isin baasuuf gaafiin dabalataa tokko tokko isiniif dhiyaata. Yoo fedhiin hin deebisne ta'e immoo miira nama gaddisiisuun fedhii gaggeessina jechuudha. Fedhii. TikTok ni fayyadamtaa? Baay'ee gaariidha. In fayyadamta eega ta'ee gaaficha sirriitti deebista jechuudha. TikTokiin bara kam eegalee eessatti eegalee? Yaali malee yeroon kee lakkaa'uu eegaleera. Dadhabeen barsiisa. Sekoondii 20 mitiitii utuu sa'aatii 20 alaatti iyyuu hin deebisu. Hin beeku. Namni TikTokiin fayyadamne hin jiru. Garuu hundumti keenya akkasii. Maaliif akka itti fayyadamnus hin beeknu? Waa'ee TikTokis immoo odeeffannoo ga'aa ta'e hin qabnu. Amma yeroon kee dhumeera. Fedhiinis haala nama gaddisiisuun gaaficha deebisuu hin dandeenye. Isin keessaa namni gaaficha yaaluu danda'u jira? Kun gaaffii baay'ee salphaadha. Walaa dhaggeeffannu. Jaallisaa walaa dhaggeeffannu. Chaayinaa keessatti bara 2016 kan inni hundeeffame. Appilikeeshiniidhaan hojii hojjechuu kan inni eegales baruma 2016. Garuu maqaan TikTok jedhu kan laatameef bara 2017dha. Sirriidha. Deebiseera. Egaa dorgommiin keenya kan har'aa asuma irratti xumurama. Akkuma jalqaba irratti isiniin jenne namni 6 gara marsaatti aanutti darbaniiru. Egaa morkattoota 8 keessaa fedhii fi boontuun gara marsaatti aanutti darbuuf hin carroomne jechuudha. Egaan gamanumaan isaan gaggeessinee barattoota gara marsaatti aanutti darbaniin baga gammaddan isaanii jecha. Egaan dorgommiin keenya kan marsaa jalqabaa asuma irratti goolabama. Dorgommiin keenya marsaa lammaffaa immoo guyyaa 3 boodatti fufuusaa asumaan isin beeksisa. Dubbisa gaariin isiniin jedhaa guyyaa 3 booda wal agarra. Oolmaan akkam ture? Namatti tola ture. Oolmaa yeroon siin jedhu waa'ee dorgommii jechuu kooti. Gaafiif deebichi akkam ture? Akka marsaa jalqabaatti salphaa ture. Waa'een kun illee akkuma asaamaa turedha. Jechuu? Waan addaati. Kanaaf akkamitti ree? Akkaataa inni itti deebisu. Namni amma fedhe yoo cimaa ta'e akkamitti gaaffii tokkoof miira shakkii yookiin miira dhiphinaan qabaatu. Ilaa, kun marsaa jalqabaati. Wanti guddaan akka eegamtanitti gaaffii deebisaniitu miti. Ta'us garuu kan isaa adda ture. Maal seete? Ilaa, akka kanaatti taa'aa ture. Basha'ee taa'aa ture. Yeroo barsiisaan gaaffii gaafatu homaa dhiphinni tokkollee irraa mul'atu ture. Kolfaan naa jeeste. Dhugaa kooti bara. Waan an arbeessaa jiru yookiin waan an sobaa jiru sitti fakkaate waan inni godhetti waan tokkoyyuu hin daballe. Inumaayyuu an akka inni ta'e hin taane. Yeroo barsiisaan gaaffii gaafatu miirri dhiphinaa tokko irraa mul'atu basha'ee ta'a. Ofitti amanamummaan isaa. Kolfisaa immoo nama dorgommiirra jiru osoo hin taane nama bashannanarra jiru fakkaata. Nama mana sinimaa keessa jiru fakkaata ture. Gumiin garuu nama akkamiiti adaraa waaqayyooti. Akka? Yeroon jiru baay'ee cimaadha. Akkuma jedhame mucaa jabaatu dhufe. Baran akkam akka taatan hin beeku. Mee maaloo callisime? Maalatu waaqaan qixxeessite? Dhugaa kooti bar waan ani isa dhaadhisse hin qabu. Otuma gaaffii gaafatame hin xumuriin afaan isaan irratti deebisaa ture. Inumaayyuu barsiisaa biqilaan aarii isaarra darbee gaafa baasuu qofatu saafe bar. Gaaffiiwwan inni gaafatametu murteessaadha. Gaaffiiwwan salphaa ture kan inni gaafatamaa ture. Dhugaa dubbachuudhaaf carra qabeessadha. Maaloo dhiisi giifti cubbuun dubbatiin dandeettii isaarra sirriitti amanuu qabda tole. Dhugaa kooti. Gaaffiiwwan salphaa gaafatamaa ture. Biyya 3 gaafatame inni biyya 6 deebise hoo. Isa kam? Biyya magaalaan guddittii isaatii fi maqaan biyyaa wal fakkaatu deebisin jedhamneen. Kanallee dhiisi. Deebisuu isaa qofa osoo hin taane akkaataa inni deebitti deebise ilaaluu qabda. Inumaayyuu namni akkasaatti dhibbaan dhibbatti itti amanee gaaffii deebisaa ture hin jiru.
Siif haa ta'u. Otoo jennu garuu gammee argiteettaa? Sitti muun dagadhe. Akkam? Har'a mana barnootaa dhufee ture. Baay'ee miidhamee ture. Qaamni isaallee baay'ee mammadaa'ee ture. Maal? Dhuguma baay'ee miidhamee ture. Miirri dhukkubbii baay'ee irraa beekamaa ture. Jechuun maal ta'eeti? Inni illee gulantaa manarraan kufee jedhe. Baay'ee mammadaa'ee ture. Adda isaallee ashagatee jira. Sitti meen ture. Namni tokko yeroo hafu maaliif jedhiitee dhiyaate? Itti murteessuudhaaf na rifatiin siin jedheen sitti meen ture. Natti himtee turte. Ani sammuu koo keessatti wanta hin taane waan yaadaa tureef ariitiidhaan itti murteesse. Amma kana dagadhu. Darbe kun darbeera. Ta'us otoo ana yookiin situ hafee ta'e jedhee baay'een of taajjabe. Kun rakkoo hin qabu. Amma wanti guddaan akka ati akkasitti yaadde inni beekuu dhabuusaati. Jechuun koo otoo kana beekeera ta'e haala inni keessa jiru otoo hin beekin akkamitti natti murteessitii siin jechuu danda'a ture. Amma garuu wanti guddaan inni hin beekne. Yoo baruu baate'u hagam yoo cimaa taateyyuu sammuu kee jalaa tasuma miliquu hin dandeessu. Ilaahiri wantoonni cimina ilmaan namaa murteessan waan lama. Inni tokkoffaan dogoggoruu isaati. Inni lammaffaa immoo dogoggora isaarraa barachuu isaati. Ati samma waan kanarraa baratteerra. Ariifattee akka namatti murteessin irraa baratteetta. Wanti guddaan isa kanadha. Isallee sirrii jette. Irraa baradheera. Garuu immoo gulantaarraan kufee kan inni jedhee nan amansiisne. Jechuun waan biraa maal ta'uu danda'a? Hin beeku. Wanti natti ulfaate wayii garuu jira. Maal inni? Gammee wanti adda biraa hin jiru yoo ta'e maaliif si dhoksuu barbaachisa? Jechuun keessumaa immoo si maaliif dhoksuu barbaachisa? Isa hin beeku. Ana qofaa miti bara. Jirraadhaafis deebii makana deebise. Akkas taanaan callistee dhiphachaa jirtaa jechuudha. Kun immoo ofartiin garii yeroo taatudha. Otoo akkas ta'e baay'ee natti tola ture. Garuu immoo dhimma kana duuba wanti tokko akka jiru natti dhaga'amaa jira. Garuu kan hin jedhu waa'ee giiftii sana maal goote? Edaa isa sitti himne. Urjiitti meen ture. Urjii yeroo dhageessu baay'ee gammaddee turte. Haala wayii mijeessitee karaa tokkoon akkasii wal bartaniif nan barbaada jetteetti. Daddafi jedheen. Dhimmi kun waa'ee yeroo namaa kennuu miti. Maal gochuun qabaree gaaffii amma qola muuzii quncisu salphatu nama gaafatu. Ani yeroo wanti hundumtu salphaadha jettu bar waan deebii gaaffichaa sii kennan natti fakkaate bar. Ana wanti baay'ee na gaddisiise gaaffii akka salphaateef halkan guutuu kanan ta'a buleedha. Homaa waan bu'aa hin qabne. Inumaamu. Ani kanan jedhu. Gaaffii tokko si gaafachuu barbaadeen ture. Maalidha? Waa'ee firii wanta beektu hundumaa akka natti himtu barbaadeen. Waa'ee firii maal? Jechuun waa'ee firii, waa'ee eenyummaa ishee, waa'ee maalummaa ishee eenyu akka taate akka natti himtu barbaadeen. Mucaa baay'ee gaarii taate dhaqa. Osoo gaarii taate akkasitti ukkaamsitee gidirsa taanii turte? Inni seenaan isaa baay'ee dheeradha. Osoo akka irraa kanan ta'een dura mucaa gaarii firiyaa hiree turte. Egaa namni immoo dadhabina mataa isaa qaba mitiire. Kanaaf jettee yeroo sanatti isheenis karaan isheen irra deemte gaarii hin turre. Akkam jechuudha? Maal seete gumii? Namni yeroo tokkotti giiftii fi hiree waliin michoomuu hin danda'u. Firiin immoo yeroo tokko giiftii waliin garaacha fi aannan taatee turte. Kanas immoo kan gootee wallaaltee miti. Egaa akkas hin taane maaltu ishee dirqamsiiseere? Faayidaa mataa isheetiif jetteeti. Jechuun yeroon sun yeroo qormaataa ture miidiinis dhiyaate waan tureef egaa hiree immoo beekta qormaata walirraa hojjechuutti namantu. Kanaaf ani isin hojjisiisu jennaan firiin immoo carraa kanatti fayyadamtee giiftii waliin michoomtee turte. Akkam nama gaddisiisa. Akkas taanaan hamtuudha naan jedhiga. Yeroo tokko yeroo haalonni ishee dirqamsiisan eeyyeen. Garuu jalqaba akkas hin turre. Ani kanan jedhu ati garuu maaliif na gaafatte?
Anillee eega isheen obboleessa koo wajjin hariiroo eegalte waa'ee ishee waan baay'ee namarraa dhaga'an ture. Isumaaf qulqulleeffachuuf jedheeni. Obboleettiin kee akkamii amma? Nagaashitti. Manatti galtee moo? Gal. Yeroo muraasaaf achi turtee yaadamuu qabdi waan jedhamteef achi turtee yaada argachaa jirti. Wantan si gargaaruu danda'u yoo jiraate anatti himuu dandeessaa. Gammachuudhaan si gargaara. Lakki hin jiru. Wanti itti naaf goote gaadha. Qarshii xiqqoodha. Waan tokko tokkoof si gargaara jedheen. Intalanan maal yaaddeeti? Hospitaala kanattiin turtii taanaan qarshiin si barbaachisa. Yeroo hospitaala gara manaatti yeroo galtu baasiiwwan adda addaatu sirra jira. Kanaafuu si barbaachisa. Ani waan kanan godhu haala obboleettiin keerra jirtu waan nan argee fi miira namummaa waan natti dhaga'ameef. Kanaafuu harkaa fudhadhu. Wanti kun waan baay'ee sitti hin fakkaatu? Haala ati keessa jirtu kanatti uumaan baay'atu. Galatoon. Atis waan harkaa fudhatteef galatoomii. Nagaan oli. Haala obboleettiin keerra jirtu mura deebiin si gaafadha. Atis nagaan oli. Nagaan oli. Urjii koo, giiftii koo, obboleettii koo. Urjii, obboleettii koo, maal taate giiftii koo? Urjii, maaloo naaf dhaqqabaa? Urjii koo, an garuu doktoriin beekum. Doktor, eebba. Doktor Eebbaa isa intala sana faana jiraatu moo? Iddoon jira. Bilbilti. Giftii waan taateef miira gammachuuti iyyuu kaasee sirriin ta'u. Kanaafuu taphii tokko ishee na barbaachisa. Hello.